galchaasin waan imbaasiin dide maal gootan saddaqadhaa waan qabdan ammallee gargaarsan na barbaachisan gargaara na bira dhaabbadha bas خلاص no allaka nagaru inde wallahi amma namiris gaming waan baay'ateef oromo sistema akkami finna seetan Allah yarhamajo sistema gizeenu naman nudura dhufa beektu waa'ee sistema gizee azonu sistema nu barsiisani amma libbistiki yu akkana gorogoreen dibadda gaafan Itoophiyaa deeme akkantin taabititiya asittu mi Itoophiyaa galiiti libbistiki akkana gorogoree dibaddu ettani mo mi maalif Itoophiyaa nagarchitani Oromootiya kunon naahu brandi ta'e na jala dhumachuu saatiin akkana godhadhe dibadda hegane gaafan achi deeme maal dibachuu goote dhiiga dibachuudha jedha ka hegane argite innahu dhumachu sa keessa akkana goroggoreetiin dibaddalaan akkana gorogoree ha hegane amma akkami sistema keenya jijjiirree jira sistemni keenya maali erga biyya hindi deemi yaalami jedhame oromoko oromoon arjaadha oromoon sababallaadha fikir oromoon sababallaadha oromoon arjaadha maal gochuu akka qabnu beektu maal gochuu akka qabnu sinittima garee ummatan okay garee keessana keessatti akkaawuntii kiyya laxxaftan kuma takka sa ta'u kuma lama sa ta'u achi keessatti funaantan okay gizee walitti qabamee jiru maxanii saalaallee kan Itoophiyaa nagarchitan okay amma fi doolariin kalees engadan shakkaladhe suni kiraam liqii namaa kaffalee shaantaa qaraxa 45 kaffalee dhumatee jiranni kanaafu amma wali buusnee maqaafatiyyeetiin garee bannee kaza bwala Itoophiyaatti na ergitan እሺ waa'een Itoophiyaa galuumoo hinjiru manaama hanga maallaqa argannuti Itoophiyaa galuun manaama lukkuuti dhageessanii manaama lukkuuti maallaqa sana galtu malee akkuma 1 miiliyoona 3 4 kan itti galtu malee hodharra ndee Oromoo ta'u inji linuurbat ndee galtu malee naan jettani bara ala olen femi ho wal sinite bara hasa gababa dhageessanii mi mo erran suni deebe erran u deebe warje takka takka barreessa tabtabi kiyya yoo dandeessan argartani kanuma allan isin jechuun bar ijoollee waa takka sinittimu isin jechuun ana isin jechuun nama maallaqa naa kennu miti tabtabillee sila raggaxama bakka biraa ta'e miiliyoonaan geessan nama tabtabi naan goonetu Itoophiyaa nagalchuu kaan akka waan kiraa manaa ayyee erran suni deebi'a የመጨረሻ ነው ኦኬ wani marfe waraanadhe dhufeef kan coggaarraa sana ka akka ukkubichi sirriitti mul'atu marfe waraanamee dhufe akka jedhe imbaasiidha okay deemee coggaarraadha jedhanii fatiyee baatii garaa qabdaa naan jedhe namichi baatii garaa qabdaa na sinna ulfeesseen jedheen ka eeka ani beekwan an iran argine akka kiyyaatti an iran argine xayyaararra baatiin takka garaan baatii takka xayyaararran teessuu xiqqoo gafaa jedhu takka hankasittu maallaqa walii qabannaa jechuudha hanga ulfi keenya yoo jedhutti sigalee kaza በኋላ ammo mal jedhe seetan kaza በኋላ coggaarraa keetiif dammanyaadhu garaan kee xiqqoo anga jabaatutti asis dalagadhu naan jedhe nama dalagaa se'ee dalagaan qabuwan sigare dalagaan kiyya ga Oromootti mee maallaqa sassaamuudha ስለዚህ ኦሮሞን immoo cinqamtee jirti ga angaluu kootti yaada bareedaan isiniif deebar yaada bareedaasa cinqamtaniimi hingaltaadhaami ani immoo hingaluudhaami yoo hingalta jettani garee baladhaati laamee
ኦሮሞኮ ገሬ በነዳቲ ከዛ በኋላ አች ኬሰቲ ቀርሺ ተከስ ቀርሺ ለመስ አንገባቲ ለማት ሰብሰብ አንገጎኑቲ እንሱ ገሊዮ ጀተዲዩ አኑ ኦፊዲ ዮ ከረ ጠያራቲን ደበሜ ኦሮሞኮ ከረ ሱዳኒቲን እንገላያቹ ጋፈ ማለቀቸው ለቀብደኒ ናደነስተን ስሪገዴ ገሩ አከኑማን ማለቀ ተኮ ከነን galtu malee jettanii ruuhii na baasuudhaan ajjeesisuudhaan barbaachistan kana dhiisaa ofirraa. Caawwataa yiqir geemiidha kun. Mana malleedha geemiidhalleedha. Sini galee kanaafuu Oromootiyyaa maallaqicha sabsaa hanga garaan dhiibbatee guddatuttis hanga coggaarraan koo dhiqamuttis si galee hanga coggaarraan na fayyutti baatii lama naa kennee jira. Baatii lama booda hin deemu. Hangasti maallaqa sassaabna. Sini galee waligalee gruppii bannu akkas yoo ta'e hingalta Amtaloo takofaa galu urjisha galu ma saaranatti funantee dhufta tinata tabar odunke saaran fajajdenu fajajsisti bar ofi qulfi narka badera isi qulfi barbadatarti Batu ani yu hukadera wae ketitin hukadeen jira Oromoo na beeku qabdi kana. Habibti gaafa ni jaakana walitti qabadde saate uffata doolaa keessa keessu argaan amma binin nedeen kaan. Isaati kolala bartuma ko isi fudhate tunjulu argitani waan isin nagooti argitani kursiin wae kursii kanatti ni maan kursiin kun gaddiin qabu jettee dheen gadda gaafa geema taphattu mataatti baattee mana kiyya fiddee kursii mana namaatii fudhattee irra teessee laayiif seentee fatuun. Sadaqaa dhabeellee hoo jedhee waggaa 5 guutuu waggaa guutuu sadaqaa dhorkee jira. Mee ofirraan geessa jedhee jibra geessee kan urjii deemee midhantee kan urjii irra taa'ee taphate. Qoy an xalaata keetii ilaaluu mana ilaaltu. Ani xalaatish nee? Noo miti kamadi kan keef tokko miti jedheetani barmadu. Kan koof kan kee tokko miti jedheetani. No, yoo si xootaanaa kennu barbaade haaraa bittee naan fidduu ati kan maal ta'u kan kee kan zaarii hin qabne jechuudha utuu inni jiru lafa teessee laayibii galtumaa baattee naa fiddee anaaf kanuma gaafii natti ta'an. Kun sitti baay'ate. Urjiyyee lubbuu jedhee. Wayyee bahar welcome. Kanaafuu Habibti jiyyaa ati maal barbaadde darraa? Maal saa godhu? Ani hirriban dhabee jira waa'ee keetii meenaa himime fatee asuma dhugumatti yoon galaattaati. Yoom gala Habibti gizee nagu ulfajee tokko naan jala coggaarraa jee lamatti malee hin fayyuu jedhe. Jela moboden madi zade bareda fidef sistema bareda Oromoda malaka tay betta nas afamira das magarsiisa hangabati lamati yo la birchi wonni nama jedun kun yo dafani walitti qabani achi yun siqata butani je tokkotti gaddeebisan malaka godanu betta Oromon odudi sani hingaltu di sani gare banani Garee sana keessatti maallaqa guuruu hanga coggaarraan koo fayyutti. Si galee achiin hanga fayyutti birriin badabbitti walitti qabama. Yoo imbaasiin dide kara Suudaaniitiin hin gala birricha arginan. Ati coggaarraa waggaa kudha moo kudha tokko dhukkubsataa jiraatte har'a biyya galuuf Oromoon si gargaaraan coggaarraa kan koona akkamuu qabdi jettee Oromoo rakkistaati duriyyuu baattee jiraata hatta fulluu gali. Indee? Anaan itti barkan jedha. Imbaasii jedhe lubu. Eenyu jedhe? Imbaasii jedhe malee anaan. Imbaasii jedhe malee anaan. Oh, imbaasii tu galuun dandeessu haga coggaarraan kee fayyutti jedhee? Angasitti immoo Oromoon maallaqa walitti qabdu. Oh, imbaasiin mana yaalaa achi keessatti banatanii jiranii? Mana yaalaa banatanii jiran. Feemasootaaf. Oh, sumaaf jedhanii bananii kaa? No, feemasootni yoo as dhufanii tajaajiluudha jedhanii bakka biraa erguurra. La Oromoo erga sina kana jettee bora waliin deema waliin deemnee dhuguma manni yaalaa yoo imbaasii keessatti qalama malee nama wajjin imbaasii minaamin hin deemu qofaan Oromoo bakka kanarratti tiingooftiin jedha ishee bakka siin nama fudhadhee hin deemu jettu kana qofaan deema nama wajjin hin ta'u beektu nama dadhabsiisu jedhama nama dadhabsiisu Jamiilaa nu na wajjin hin deemtu jedhee hadha falaa namna wajjin deemte hin deemtuun jedheen nama wajjin hin deemuun gaarii miti nama raggisuun birrii cuggaarraa waan itti yaalamtu fatuun
An keessan jiru an borgaa facuu garraan kan kee kan fayyaana an si waliin akiraa deemuun fedhu ana bifti. Viidiyoon yoo kana iyyuu dalagee fatee an akkasii jedhee irraa haasa'e iyyuu deemee kaasuuf an kaara maaliif abjuudhaan dhufanii natti kakataaran yaan. Indee inqilfii kiyya dhabeen jiraan hirriba kiyya dhabeen jiraan Oromoo guys. Saniifuu an viidiyoo callee nan kaasaa mana yaadaallee an keessan jiru an. Wai ani yoon galles maanni hin galu hudhana qabaan jedheenii bara. Maaltu jara rakkise? Garuu maaliif? Hingalta jedhu ulee baadhatanii. Gaafadhu ni meemee Oromoo maaliif amma warri na jala jirtan nama 90 moo 100 jirtanii watuun hagaltu kan isin jettan irratti biyyatti faayidaa qaba jettanii yaaddaniiti moo maali waa hingaliitii si kun hingaltaa galeedhaatti habibiin miira keessa galeetan Oromoo biyya naa wayyaa biyyattiin dhalee guddisa paambarsii irra gazni asitti habibti gaafan biyyatti paambarsii dhabe mucaa gootti carqii kaayuudha kanaafuu asumatti rakkadhe tokkotti heerume tokkorraa dahuu naa wayya Oromoo qosin irraa sadaqaa kadhata. Yee baalee waan kan cugarraan an kaffala fatuun galuu qabdeedhaatti. Duuko welcome back. Maqaa deebistee. Hayyee. Ana to'obsitaadha si geessaa. Hagateen. Wayi an koomenti kana hunda danda'ee dubbiseen fitu yaa rabbii kiyyaan akkamiin godhannoo wal jala fiigaa. Nama meeqas ilaalaa ramadu? Nama 90. Follow godhaa hiriyaa koo sadaqaa kursii isittiin kennes kursii koo gisee na yaaddan deema. Faadiyoo kana suuqii keessa suuqiitti bitamuu dide fidee agarsiisuu kennaatti naa kennite. Duuko welcome. Sadaqaadhatte jechuudha waan isin suuqii keessatti Oromoo osoo isinitti hime jechuudha. Waan waxii sochoosu maankiyaa. Gurguramuu ni kennaa nama carrayaatti madinaatti kenne Oromoo maal jettan kan. Barbaada keessa laala. Fidee isin agarsiisuu warri agarsiisi jettan yaalla lakkoofsa tokko waan batuun gaddanatti kennite. Anitumaan karaa deemuu jiru madii waan akkanaan feetaan an jette een jedhe waan isin manaa natti fidduun see'an. Dhattee akkanatti baadhattee natti dhufte kiisiidhaan akkanatti natti lakkoofsa tokko barreessaadhaan hifatu. Oromoo sin agarsiisu. Batu ati riyaa nama baay'ee kaayiroo keessaan qabdu ati sila kana maal jechuun suuqa keessi ati rabbiini. Tumaan dhabameeyyuu. Hiriyaan qabu namni sila yoo biyya galuu jedhe garaa jabaataa sila. Isin agarsiistu? Isin agarsiisuu lakkoofsa tokko barreessaadhani. Birrii barbaadee tani birrii dabar. Ganzabii dabar birrii barbaadee tan akkasuma. Fatu birrii 50 faayee na wal karakkaraa turte nan birrii 60 malee jette. Dhugaadha. Sistema fatu birrii 50